Eessatti beekti silaa hin agarree nageesse giimii keessa barbada goonni dhugaaf badada kan qaban guunnee gadhiisan dachee guutti ciraa keenya balleessuuf kanaafuu nutti duutti waan jiilaniin kakatu lammataan usu buuree akka jaarraa kaleessa hundumtuu nutti duule hundumtuu nutti duule. warri kaleessa boosee erga galtee har'as kunoo gadi hin jenne qarriffaa ishee nutti qartee ooyee warri kaleessa boosee erga galtee har'as kunoo nutti maltee qarriffaa ishee nutti qartee har'as kunoo nutti maltee qarriffaa ishee nutti qartee har'as kunoo nutti maltee qarriffaa ishee nutti qartee har'as kunoo nutti kaatee qarriffaa ishee nutti qartee. Ananiif garaatana masile karaa hunduma galmata fe'ee godhadhu meekoo walutumnee tota babaana komoko jiraannus bannus kana fedhiinko masile karaa hunduma galmata fe'ee godhadhu dhiiga gobbarreetu biyya jaarree komoko harka kee jirti boru sabdiinko masile karaa hunduma galmata fe'ee godhadhu. Ashamaar kafuune kabajamtoota daawwattoota Oromoo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu kan daawwachaa jirtan stuudiyoo OMN damee siyaatirraa kallattiin kan isinii dabarsaa jirru qophii addaarraa keessatti keessummaa qabna. Keessummaan keenya federaalaa duraanii akkasumas miseensa tika biyyattii kan ta'an Inspektar Saamu'eel Ermiyaas wajjin turtii gabaabaa taasisuuf deemna. Maarree haga xumura qophii keenyatti nu waliin tura Tasfaayee Aminatii akkasumas ogeessi kaameraa fi teeknikaa Mahadii Juneedi Aliin waliin jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya ammas irra deebi'aa amma xumura qophii keenyatti nu waliin tura. Kallattiidhumaan gara Inspektar Saamu'eel Ermiyaasitti isin dabarsa. Inspektar Saamu'eel Ermiyaas ammas baga deebitanii nagaan dhuftanii baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eede. Ayyee galatoomii egaa yeroo adda addaatti waliin dhiyaannee jirra haala biyya sanarratti keessumaa gama poolisiitiin waan jiru irra deddeebinee haasa'aa turre. Har'a immoo haala yeroo irratti xiyyeeffannaa marsaa qabsoo marsaa sadaffaa jechuun gaafa 12 jechuun qeerroon guutuu Oromiyaa keessatti labsii uggura diinagdee akkasumas hiriira nagaa guutuu Oromiyaa keessatti waamee guyyaa tokkoof hojiirra oolee jira. Har'a guyyaa lammaffaadha egaa bor guyyaa lammaffaadha. Guyyaa tokkoffaan Oromiyaa guutuu keessatti bakkeewwan hedduu keessatti bifa qindoomina qabuun injifannoon xumuramee jira. Kanarrattis egaa haalli adda addaa uumamee jira. Poolisoonni keessumaaliyyuu poolisii Oromiyaa kan jedhan nama hedduu ajjeesanii jiru. Kanarratti bal'inaan haasa'uu deemna. Mee jalqaba irratti Inspektar Saamu'eel uggura diinagdee karaa cufuu akkasumas hiriira qeerroon guutuu Oromiyaa keessatti gaafa 12 waamee akkamiin hordofaa jirta haga galgala kanaatti akkamiin jala buutee hordofaa jirtamee gama keetiin odeeffannoo akkamiifaa qabda Inspektar kanarraa jalqabnu marii keenya guyyaarra. Tole galatoomi hedduu galatoomi dhugaadha guyyaan itti labsiin labsamaa kun illee beektaa guyyaa seena qabeessa guyyaan irraanfatamneedha 12 lakkoofsa guutuudha. Warri beekan lakkoofsa kana irratti yaada takka kennaa turani. Haa ta'u malee dhugaadha amma zurii sadaffaanii dindaa qabsoo beektaa amma biyya keessatti deemaa jiru kuni eegi jalqabee ka'ee sila guyyaanni eegaluu ture arra ture arrarraati kan jalqabuun irra ture jedhamee ture garuu guyyaa kaleessaatii galgalaa ka'eeti qeerroon agartee miira keessa seenee kaka'umsa hiriira amma deemaa jiru kanaaf qabuun kan ka'e galgalarraa ka'eetu kan bakka hundumaatti karaa cufuu jalqabe. Anillee biyya naannoo Oromiyaa godina hundumaa keessatti hordofaan ture informationii takka qeerroollee fudhachaan ture ofii kootiis jala bu'ee hagan danda'e
ilaalaan ture qeerroodhaafis ergaa barbaachisu dabarsaan ture. Dhugaa waan baay'ee nama boonsuudha agartee galgala takka akkasittiin naannoo Oromiyaa keessatti bakka hundaati akkasittiin kokkee qabu jechuun haala kanaan agarte haala isaan ittiin jalqaban kanaan guyyaa jalqabaarraa dhugaadha namni ijoolleen umuriidhaan gannaan xiqqaallee agartee rasaasaan dhaamaa jirti lubbuun darbaa jira. Kanallee qeerroof qarreen osoo booddeetti hin jedhin osoo hin sodaatin wal duukaa ta'anii humna takkaan gadi ba'anii mootummaa sirna nama nyaataa kana dura dhaabbatanii agartee qabsoo isaanii finiinsaa jiru kun waan baay'ee nama boonsuudha. Ammasiis akkan quba qabutti waan itti fufuudhas har'aa fi wanti hojjetame kan guyyaan har'aa waan baay'ee namatti toluudha. Akkan informationii qabutti bakka bakkaallee ijoolleen miidhamanii jiru. Garuu olii galteen agartee wanti har'a deemaa jiru kun kan qeerroo fi qarree qofa. Achirratti ituu agartee namni hundumtuu itti hirmaate silaa qajeelchoti keenya warri mana hidhaa keessa jiranis uummati keenya kan hidhaa jirus kan garbummaa jala jirus wal duukaa bilisa ba'a beektaa. Kun yaada mataa kiyyaati. Uummati Oromoos yaada kanaan adda waan qabu natti hin fakkaatu. Qeerroof qarree duwwaadhaan agartee kan ba'aa jiru. Namni maatiin badaa duukaa hin jiru namooti karaa hundumaatiin jiranii mootummaan illee agartee akka isaan hiriira kanatti hin dabalamneef jecha guyyaa walgahii waamee ture. Sanas informationii qaba. Walgahiin sun kan inni waamamee ture akkan informationii qabutti guyyaa kaleessaa moo dheengaddaatti kan ture. Waan kana waan beekaniif jechatu irratti jijjiiranii namoota walgahii sanarraa afani sila agartee karaa barbaadaniin qabuuf ture. Sanarraa ka'eetu walgahii kana waamanii humnoota bakka bakkatti humna namaa hanqisuu yaalanii ture. Garuu hin danda'amneef waanuma danda'ani kan isaan hojjetanii. Hayyee galatoome Inspektar Saamu'eel mee gama biraatiin gidduu kana guyyaa lama dura rogeessa Oromoo kan ta'e hayyuun obbo Jawaar Mohaammed hedduu dhukkubsatanii mana hidhaa keessatti akka argaman dubbatamee jira. Gama biraatiin obbo Baqqalaa Garbaallee akkasumas Hamzaa Booranaa dhukkubsatanii jiru. Akkasumas hidhamtoonni hedduu dhibee koronaa vaayirasii kanaan mootummaan faalee hedduun isaanii dhibee kanaan pozitiif ta'anii mana hidhaa keessatti argamu. Tajaajila barbaachisaa ta'e mootummaan kennaa hin jiru. Akkasumas obbo Jawaar fa'aa kan gaafatanii daaktara dhuunfaa isaanii akka isaan wal'aanu gaafatanillee mootummaan haga ammaatti hin eeyyamne. Haga ammaatti wal'aansa yaalaan argannee mee akkuma waliigalaatti haalli hidhamtoota siyaasarraa gahaa jiru keessumaa karaa poolisii federaalaatiin ati miseensa poolisii federaalaa turte poolisii federaalaatiin olitti akkasumas tika mootummaa keessatti hojjechaa turte mee haalli qabiinsa hidhamtoota irratti gaggeeffamaa jiru kuni akkamiin ibsitaa keessumaa yeroo ati hojjechaa turte keessatti illee maal fakkaata ture? Yeroo darbee manni murtii akka Jawaariif Dr. Dhuunfaasaa akka seenuu maatii wajjinillee akka wal qunnamu manni murtii eeyyamullee waajirri komishinii poolisii federaalaa Jawaar akka baay'ee dhukkubsatee hin jirree fi rakkoon tokkollee akka hin jirretti ba'anii kan dubbatanii karaa feesbuuk isaan irratti argiteerta yoo ta'e mee haalli qabiinsi poolisoonni gochaa jiran kana akkuma waliigalaatti wanti amma Jawaar irraa gaggeeffamaa jiru Jawaar hedduu dhukkubsatee summaa'uun illee hin oolle waan jedhamu jira. Akkuma waliigalaatti mi'ate kan akkamiin ilaalte Inspektar Saamu'eel? Tole galatoomi. Kanas dhugaadha hordofaan ture. Hagan informationii qabutti eeginni kaleessa dhukkubsateera jedhamee miidiyaa irratti baheen booddees gara biyyaatti ijoollee wajjin quba waliin qabaa. Ijoollee keenya biyya jiranii gaafachuu yaaleen ture. Isaan dura karaa takkaan argeen ture poolisiin federaalaa ibsa baase irratti wanti Jawaar hin dhukkubsate jedhamee deemamaa jiru kijibaa. Wanti hiriirri Oromiyaa keessatti waamame kun kijibaa biyyi nagaadha maal jedhe ibsa baasee ture. Isarraan kan ka'e waan jedhu ijoollee keenyan gaafadhe ijoollee keenya eegduu achi jiranii mana murtiitii fi naannaa isaanitti hidhamanii jiran kan eeganidha. Isaanuma mataa isaaniitu natti hime akka Jawaar dhukkubsate miseensuma keenya irraan dhaga'an waan jedhu
Miseensuma poolisii federaalaa Jawaar dhukkubsatee jira yaala ga'aa ta'e illee argachaa hin jiru. Kunis ergama keessaatii qixxeema agartee uummatii ala kanarraa dubbatudha kan karaa keessaatiinis naqaqqabe. Suni agartee eegi mana murtii dhiyaates akka inni mana murtii keessa allama sadii gadi ba'ee ol deebi'aa ture miidiyaatti ibsamee jira. Waraanni keenyas kan isaan natti himanii kanuma beektaa haalli qabannaa isaanii haala qabannaa beektaa haala hidhamtooti biyya keenyaa ittiin qabaman durii ka'ee haga ammaatti wanti jijjiirama takka illee hin qabu beektaa. Maqaa duraan maqaa amma haaraa kan mootummaan haaraan hin jiru. Isuma mootummaan kanaan dura godhetu amma koppii godhee fakkeenyaaf yoo hubatte kanaan dura waan obbo Baqqalee Garbaa fa'aa ta'aa turan hidhamtooti siyaasaa Oromoo waan isaan ta'aa turan hundumaa namuu quba qaba. Eegii mana murtiiti manni murtii iyyamee yookaan gadi lakkisee booddee poolisiitti gadhiisuu didee yookaan immoo waraanatti gadhiisuu didee waan akkasii beektaa diraamaa akkasii taphatama beektaa. Diraamaa akkasii taphatu kun kijiba. Kun kijiba agartee biyyi seerri jiru tokko keessatti eegii manni murtii namni akkasii aba'u namni akkasii mirgi wabiisaa eegamuu fi namni akkasii dooktoriin isaa dhaqee ilaalamuu qaba. Eegii jedhee manni murtii ajaja dabarsee booda akkamittiin kan waraanni yookaan poolisiin takka hin ta'u jedhee dhowwuu danda'u. Kun diraamaadha beektaa. Manni seeraa manni murtii waan mana seeraa ta'e jecha ofii isaaniiti seera sana akka hin cabsitan hin jedhamneeftu iyyamu sobanii. Sobaniiti kan iyyaman akka hin cabsitan hin jedhamneef beektaa. Eegii iyyamanii booddee karaa booddeetiin garuu kan isaan hojjetan waan kan biraadha. Waanuma nuyi waliin ilaalaa jirru waan kanaan duras ta'aa turedha. Mee inspektar keessumaa yeroo ati poolisii federaalaa turtes wanti kunuma jira. Manni murtii eeyyamee mirga wabiitiin kennee yeroo baay'ee waajirri poolisii immoo qorannaa fidnee yookaan didanii yeroo tursiisantu jira. Mee kanarratti muuxannoo kana dura jirullee nutti manni murtii dhugumaan of danda'aadha siyaasarraa bilisa manni murtii Itoophiyaa keessatti argamu of danda'ee dhaabbataa mootummaan dugda duuban jiru siyaasni dugda duuban jiru paartiin dugda duuban jiru kan kaleessa turellee ka har'aallee garaagarummaan tokkoyyuu jira. Gaarii agartee kuni wanti alatti miidiyaa irratti dubbatamu wanti keessaa hojjetamu adda adda agartee. Manni murtii paartiidhaan alaa mootummaan alaa waraana kan mootummaa deeggaru miti waraanni kan uummataati kan kana fakkaatan wanti jedhaman jiru. Kun dhibbatti kijiba keessa turre waan ta'eef jechuudha. Agartee namni waraannis kan paartii amma jiruuti waraanni kan tures kan paartii dura darbeeti biyyattii keessatti durumaa ka'ee kan paartii biyya gaggeessu jalatti kan inni hiriiru waan paartiin sun fedhe kan gaggeessu. Manni murtiis bakka deemte hundumaatti biyyattii keessa wanti jiru wanti qaama mootummaa ta'es kan mootummaa hin taanes hundumtuu mootummaa jalatti kan gaggeeffamu. Agartee mana murtii keessa namni tokko namni seera jala oolee jiru wabiin mirga isaa akka eegamuuf eegi manni murtii dabarsee booddee poolisiin humna isa kamiin qabaatu nama sana hambisa. Nama sana akkamittiin manatti hambisuu danda'a? Jechuun mana hidhatti akkamittiin hambisa. Waraqaan seera qabeessaani kan inni ba'u. Waraqaan mana murtiitii ba'u kan mana murtiis galagalchoonsaa hin ergamu bakka hundumaatti. Poolisiinis gaafa nama sana agartee mana murtii dhiyeessee dhaddacha sanarra oolee waan abbaan murtii dabarse achuma dhaabbatee dhaggeeffata. Eegii dhaggeeffatee booddee qaama sanaa wajjin ergaa achirraa darbe yookaan xalaa barreeffame ofii isaatiillee murteessuu dhabaatu fuudhee deemee qajeelcha isaatti dabarsee kenna. Sana jechuun seeraa jechuudha agartee. Waraqaatu barraa'ee chaappaa biyyattii irratti rukutamee chaappaa mana murtii irratti rukutamee irratti mallatteeffamee itti kan kennamu. Kun tapha miti beektaa. Garuu eegee achi ga'ee booddee didanii manni murtii kan walabaan gadhiise poolisiin gadhiisuu didee manni murtii kan inni mirga wabii eegee fi poolisiin gadhiisuu kun kijiba beektaa. Kijiba kanaan dura nama ittiin sobaa turani. Uummata keenya ittiin sobaa turan. Agartee ammas kan biraa uumuullee hin dandeenye.
isuma mataa isaati kan isaan irra deebi'anii amma gochaa jiran. Kanaa jecha kan amma wanti Jawaar Faarras ga'aa jiru kan obbo Baqqalee Faarras ga'aa jiru hidhamtoota Oromoo hundarra wanti ga'aa jiru kanarraan kan ka'edha. Hinki jibu beektaa miidiyaatti haasa'u yoo agarte kanaan dura waan isaanii ofii isaaniiti abbaa alangaatiif abbaa haaloo jedhanii miidiyaarra nama waa'ee artistii keenya kabajamaa Hacaaluu Hundeessaa waan isaan jechaa turan hundi keenya quba qabdaa? Quba qabna atis hin beekta. Waan isaan akka isaan itti haasa'aa turan. Wanti sun eessa dhaqe? Arte hin sobu beektaa? Beekaa uummata kana wannoo gochuudhaafi. Uummata kanaaftu kabaja hin qaban. Keessattuu biyya sana keessatti an wanti jala mureessitti himu. Uummata Oromoo jedhamu kanaaf kabaja hin qaban. Agartee? Uummata kan biraallee irra wayya beektaa? Akka itti soban kanaan dura jechuu yaaleen ture. Akka itti sobantu jira beektaa? Akka itti illee nama soban. Waanuma takka illee fakkeessuudhaaf. Kan keenya garuu waan hin fakkaanne waan kanaan dura waggaa 20 wayi irratti uummata irratti hojjechamaa turetu irra deebi'anii irratti hojjechaa jiru. Kun kijiba. Waan wal fakkaataadha kan Jawaar irrattis deemaa jiru. Jawaar dhukkubsate waan rakkoo guddaa keessa eda galgalas kophaa bule waan jedhamu information dhageen ture nama akka inni biran seenne dhowwame akkasuma warri kan biraallee dhukkubsatanii deebiitti ammasiis biyyi kan biraa agartee dhimma koronaa kana wal qabateetu hidhamtoota mana hidhaatti hirrisaa jira. Inni hankeenya hidhamtoota mana agartee nama nagaa mana hidhaatti guuree mana hidhaa keessatti baay'isaa jira. Namni mana adabaa keessa jiru walakkaadhaan ol namni dhukkuba koronaatiin hin qabamne hin jiru. Keessattuu amma agartee mootummaadha kan akka chaansii ta'e kan mootummaan itti fayyadamaa jiru namoota miidhuudhaaf jecha maal godha namoota koronaadhaan qabaman akka meeshaatti itti fayyadamaa jira beektaa. Namoota adabamuu qaban jedhee yaadu keessa nama koronaan qabame fideetu walakkaa ka'a gidduu galcha beektaa. Akkasittiintu keenya baay'een miidhamaa jiru. Kan ammoo kan ta'aa jiru hidhamaan akkuma beekamu biyyattii keessatti seenaanis kan beeku duraanis ammas baay'inni nama dhalataa Oromooti. Kun waan beekamudha. Hidhaa keessa jiru. Duraanis ammas jechuu kooti. Agartee kana fixuudhaaf hirrisuudhaaf waan isaan gochaa jiranidha. Malee waan takkallee waan deeggarsa akka godhaniif hin qabani akka jiruun hidhamaan mana seeraa keessatti galee jiru maqaan isaa mana seeraati. Achi keessatti kun agartee amma karaa kan biraadhaan duraanii agartee namillee kan inni beekuu qabu seera duraanii waggaa 27 keessatti namni hin tumamaa qeensata irraa buqqaa miillata irraa ciramaa maal kana ture. Dhugaadha amma qeensa irraa buqqisuun miilla irraa ciruun sun hin jiru. Amma halaalatti ajjeefamaa jira. Halaalatti. Ijoollee jaartituun jedhin halaalatti ajjeefamaa jira. Inni lammataa immoo dhukkubaan akka inni mana hidhaa keessatti dhukkubsatee godhamaa jira. Dullaa sana fayya ture. Yoo gaagartee namni miidhamu jechuu kootu hin ta'in namni yoo qeensi takka irraa buqqee qeensa sa'aafillee qabatee borba'uu danda'a beektaa mana hidhaati. Amma garuu dhukkubi kun hagam akka inni hamaa ta'e beeku kanaantu adabaa jiru. Akka namnillee isaan hin gaafanne beeku. Kun amma yoo agarte namoota mana murtiin dhiyaanne maaliif yoo jedhamee gaafatame dhibee koronaatiin qabamanii kanaaf hin dhiyaanne jedhu. Kun waan keessatti hojjetamaa jirudha beektaa. Chaansii koronaa dhukkuba koronaa kana akka meeshaatti itti fayyadamaniitu uummata keenya mana hidhaa jiran ittiin miidhuu barbaadaa jiran. Inni lammataa karaa amma waa'ee hidhamtoota Jawaar Faatiin kaastee waan sidhu bakki Jawaar itti hidhamee jiru namuu quba qabaa kanaan duran illee bakka sana beekaa federaalochi guddaa jedhama amma beektaa naannaa Meeksikoo irraa gaafa gara qeeraa bakka durii bakka xamaamaa fooqii jedhamu yookaan immoo irraan gadee Gannet Hotel bakka jedhamuun kan geessudha. Duraan federaalochi guddaa amma federaalochi guddaa jedhama. Duraan immoo Yesalaam ministeerii ture bakki sun nan beeka bakka sana biiroo abbaa Tsaayyee ture natti fakkaata waggaa murtaa'e dura yeroo sanan beekani. Achi bakka sanatti kan isaan hidhamanii jiran waraanni achi jirus kan namni quba qabaachuu qabu kanaan dura kora bittinneessaatii fi tsara shibbir yookaan tsara shibbir humna addaa
federaalaatu ture. Amma korri bittinneessaan illee keessaa ka'ee tsara shibbirii kan jedhamu kan humna addaa federaalaa jaraani kan marfamanii eegamanii jiranii. Eegumsa achi jiru agartee namuu waanuma argaa jirudha manni waraanni amma taa'ee eegaa jiru waan takka illee gochuu hin danda'u. Giti kan bu'u gubbaarraati ergaan kan bu'u gubbaarraati waan godhamaa jedheedha kan godhamu agartee wannoolee gochuu hin danda'ani. Takka illee waan sasalphaa kana gochuu hin danda'ani garuu karaa barbaadaniin fayyadamanii akkuma sila jettee karaa agartee dhukkuba koronaa kanaan wal qabatee kanatti fayyadamuu karaa kan biraatiin immoo akkuma summii nyaachisuu maal jedhamu kana agartee nyaatillee akkan quba qabutti nyaati maatirraa dhufaa fi kan jedhu kan hin dhaga'e mootummaan achi hin kennaaf ta'e hin beeku garuu akkan quba qabutti qorichi inni fudhatu mana keessa hin seenu bakkee balbalarra kaawwama kan jedhu informationiin qaba beektaa. Balbalarra kaawwameetu achirraatu gaafa yeroon sa'aatiin ga'u achirraa fudhata kan jedhu informationiin jiru. Agartee sana keessa agartee qoricha sana irrattis waa gochuun hin danda'ama. Waan barbaadan gochuu danda'u. Duukaas turanii mana murtiittis arganii jiru. Kana fakkaata karaa isaaniitiin. Hayyee Inspektar Galatoomii mee gara haala yeroo ammaatti haa dhufnu akkuma jalqabarratti qeerroon qabsoo marsaa sadaffaa gaafa 12 jechuudhaan guutuu Oromiyaa keessatti labsee magaalonni Oromiyaa akka karaa geejjibaatiin waliin qunnamnee taasisaa jiru. Gama biraatiin immoo hiriira guddaatu gaggeeffamaa jira guutuu Oromiyaa keessatti keessumaa karaa Harargee kana Arsii keessa, Baalee keessa, Wallagga keessa giddugalallee gara Walloo bakkee hundatti jechuun ni danda'ama. Hiriirri gaggeeffamaa jira. Egaa hiriirri gaggeeffamaa jiru kana keessatti humnoonni poolisii uummata irratti gara jabinaan dhukaasa bananii nama hedduu ajjeesanii jiru. Keessumaa Harargee keessaa namoonni lakkoofsan hedduu ta'an ajjeefamanii jiru. Akkasumas Arsii keessatti namoonni ajjeefamanii jiru. Wallagga keessatti bakkeewwan hedduu keessatti gara jabinaan mootummaan kun akka bara wayyaanee caala mootummaan kun yeroo ammaa nama ajjeesaa jira. Kan isaan immoo itti fayyadamanii akka meeshaa nama ajjeesutti itti fayyadamanii killing machine kan jedhamu poolisii Oromiyaatti fayyadamaa jiru. Keessumaa immoo humna poolisii addaa Oromiyaa warra jedhamu kanatti fayyadamaa jiru. Mee kana akkamiin hordofaa jirta? Poolisiin Oromiyaa kun uummata Oromoo maaliif ajjeesaa jira? Dhuguma uummata Oromoo keessaa baanii jarri kun mee achi keessa illee poolisoota Oromiyaa kana keessa sabboontonni hin jirani? Sabboontonni yoo jiraatan illee akkamiin uummata keenya gargaaruu danda'u? Akkamiin gara qabsootti deebi'uu danda'u? Amma akka argaa jirrutti ijoollee xixiqqoo waggaa 10 waggaa 12tu du'aa jira. Mee kanaati akkamiin hordofaa jirta? Odeeffannoo achi poolisoota keessaa qabduun illee haalli amma deemaa jiru mootummaan poolisoota Oromiyaa kanatti fayyadamaa jiru akkamiin dhaabbachuu qaba Inspektar? Tole galatoom dhugaadha kun agarte kanas quban qaba akkuma sila jechuun Finfinnee irraantii ka'aa guyyaa kaleessa guyyaa ganamarraa ka'ee guyyaa guutuu firdi beetii addaraasha firdi beetii lidataa jiru keessatti qajeelcha humnaa jechuun qajeelcha olaanaa humnaarraa jalqabe amma gubbaa ga'utti waliigalli kan poolisiin federaalaa walgahii qaba ture kaleessa guyyaa jechuudha. Sanas hordofaan ture kan ganama jalqabanii guyyaa keessa akka sa'aatii Itoophiyaatti sa'a 10tti kan isaanii fixani achirratti waanuma biyya keessatti deemaa jiruu fi haala amma isaan sodaachisaa jiru waan amma agartee biyya keessatti deemu ka'u kana qabsoo amma fincilaa durii sadaffaa amma deemaa jiru kanas quba sararaan kan ka'e beektaa walgahii sanarra oolanii sanallee hordofaan ture sa'a 10tti fixanii walgahii kan isaa walitti qabamanii achi lidataa firdi beetii keessatti addaraasha keessatti eegasii erga galanii booddee waraana asii gadi jirutti hin himne akkan quba qabutti hin himne maal godhani seete guyyaa guutuu oolaniitu galgala keessaa akka sa'a biyyaatti gaafa sa'aatiin 4 ta'u qajeelchota hundumaa akka isaan waamamanii naannaa gommaa quxabaatti walitti qabaman godhani galgala. Maaliif kana godhanii agartee waraanni yoo dirqamni jiraate yoo dirqamnitti himama ta'e
akka inni kaambii keessaa hin banne of course akka waraanni guutummaa guutuutti isaan duukaa hin jirre beeku rakkoon akka waraanni gadi ittiin baane waan beekaniif jechatu amma galgalaa tursanii seera waraanaa keessatti namni iyyama fudhatee ala bahee buluudhaafis hojii kan biraatiin dhimma dhuunfaatis deemuudhaafi dursee sa'aatii 12 haga 2 dura kan inni bahee kaambii wannoo ta'u. Eegasii booddee iyyamnis hin jiru ba'uus seenuus hin danda'u hojii sanaa jecha aga sa'aatii 4tti eeganiitu eegii booddee eegii waraanni hundumtuu kaambiitti seene booddeetu qajeelchota irraa waamanii gommaa quxabaatti walitti qabamanii informationii amma jiru kana waan arra ta'e waan galgala ta'aa jiru kana galgala kan isaan itti himan. Isaan dura waraanni qubayyuu hin qabu. Ijoollee keenya tokko biyya adda addaa jiranii naannoo Oromiyaa keessa jiranii bilbilee quunnamuu yaaleen ture isaan dura waan akkasii deemaa jira akka uummatan xunne tiksaa qeerroon akka rukutamne maal jedhee itti himaan ture quban qaban turan hunda isaaniitti hin himamne. Kana jechuun maaliif akka waraanni jara duukaa hin jirre beeku beektaa galgala sa'aatii 4tti eegiitti manii booddee qajeelchi dhagee dhufee kaambiitti barii lafaa sa'aatii 10 waraanni bakka jiru akka inni ka'ee istaandi baay'ee ta'uu godhame. Kun kan ta'e Finfinnee keessa naannoo irratti hin ta'in Finfinnee keessatti barii lafaa sa'aatii 10 halkan keessaa ka'anii istaandi baay'ee ta'aniitu rakkootu uumamuudhaaf deema waan ta'eef istaandi baay'ee ta'aati kaambii turaadha kan miseensaan jedhame. Agarte miseensi ofiisaatiifuu fedhii hin qabu. Guutummaa guutuutti illee jechuu dhabaannu keessattuu kan amma federaala keessa jiru fedhii mootummaarraa hin qabu. Kan biraa dhiisiitii dhuguman siin jedhanii waan hin sirriitti hordofuun sitti himaa jira. Nyaata gahaa hin qaban. Namantu ji'a guutuu shiroodhaa fi boloqqee kana nyaatu. Kanuma qofa. Hin rakkanne nyaatillee hin jiru jedhanii agartee nyaatatti hin gammadanii nyaatallee hin qaban. Ji'aatti al takka qofa kan isaan guyyaatti yoo akka dingataa ta'e foon argatanii kan isaan foon nyaatanii. Kana jechuun hagam akka waraanni nuuf dhufee jiru agarsiisa beektaa. Waraanni akka jiruun yoo amma agartee jiraate kan meeshaa rasaasa of keessa meeshaa isaa keessaa baasee hin gurgurin. Baay'inaan waraanni federaalaa keessattuu kan Finfinnee keessa jiru faxxinoos haa ta'u, humna addaas haa ta'u, kora bittinneessaas haa ta'u, namni rasaasa kaazinaa keessaa baasee hin gurgurin hin jiru. Rasaasa kaazinaa keessaa baasanii gurguraniitu kara jaraatiin muka keessa guutu beektaa. Saayizii xiitiitiin muka mummuranii kaazinaa jala guutaniitu kaazinaa keessatti rasaasa 2 yookaan rasaasa 3 keessatti dhiisanii akka nama rasaasa guutuu qabutti kan isaan baatanii deeman. Hin jiru rasaasi. Kanaan yeroo meeqa qoratu, kanaan yeroo meeqa hidhu, kanaan yeroo meeqa tarkaanfii fudhatu, yeroo meeqa miindaa irraa kutu. Waraanni ofiiyyuu rakkina keessa jira. Mootummaan akka barbaadetti oofuu hin dandeenye. Kana gowwoomsuudhaaf gadda maal gochaa turanii aangoo turan. Kaanas akkuma asiin akka namni quba qabaatuuf beektaa aangoon kennamee ture. Miseensarraa ka'ee haga qajeelcha humnaatti haga gubbaatti kennameefii ture. Namoota waan dhufaa jiru kana waan beekaniif akka waraanni jara kan jirre waan beekaniif jecha kanaan illee gadi qabnaa. Kun beektaa siistamiin mana waraanaa kanaan dura turedha. Gaafa rakkoo cimaan achi as adeemu maal godhu yookaan maallaqa si hangoo sii kennu yookaan maallaqa aballii kanaan si gowwoomsu. Beektaa aballii ati nyaattee hin beekne. Faa gaafa rakkoon uumame si kennu fakkeenyaaf 97 yeroo jeequmsaa Finfinneen ture yeroo sana waraanni takka kan inni argachuu qabu aballiin durgoon guyyaatti yoo hojjete qarshii 40 akkuma neengada kaate. Itooti waan kan godheen itooti hin beekin maal godhu seete qarshii 120 fa'a qarshii 140 guyyaan yoo ati waa hojjettes yoo ati hojjechuu dhabaattes kaambii keessa gassi waamanii mallatteessitu maallaqa sana fudhatta beektaa. Yeroo rakkoon jiru yeroo rakkoon jiru dhugaadha yeroo jeequmsi jirutu akkasitti fayyadamu beektaa. Yeroo jeequmsi hin jiraanne namni yaadatu yoo hin akkanaan duraa agartee baatii keessatti allama meeshaan guutamuufii qaba jedha. Fakkeenyaaf meeshaan akka ministeerii ta'uu huccuu dhuunfaa ta'uu waan irra ciisichaa waan uffatamu mootummaan kana hin kennuuf. Baajeta waraanaa itti baasanii ofii isaaniitiin nyaatani. Waraanni baajeta akka illee hin qabu. Kana ijoolleen amma afaan baastee dubbachaa jirti. Kanaan dura baatii takka dura ituu Hacaaluun hin wareegaminiin dura poolis koomishinariin
kan federaalaa miidiyaadhaa fi intervii kennee ture beektaa. Miidiyaa sana irratti waan si dhibu waraanni hundumtuu kan inni eegaa ture waa'ee mindaa dabaliitii fi waa'ee nyaataa kana dursanii gaazexeessaatti ergaa kana dabarsatanii turan. Gaazexeessaan ergaa kana gaafate waan beekuuf jecha. Maal jedhee deebise waraanni kana rakkoo hin qabu baajeta daballee jirra kana goonee jirra jedhee himee gaafa achirraa gadi ba'u waraanni bakka jiru hundumaa maraachaa ture beektaa. Kana maaliif hin kaasuu barbaade waraanni miila lamaan dhaabatee mootummaa keessa hin jiru inni kaan ofiiyyuu waan godhu dhabeeti. Kanni asiifachi duukaa jarjaa jiru beektaa. Asiifachi duukaa butamaa jiru bakka laqu waan godhu dhabeeti. Mootummaan kan inni itti birrii baasee maallaqa baasee waan hojjechaa jiru karaa kan biraarratti. Karaa kijibaa, karaa diraamaa, dookumentarii maal kana achirratti maallaqi qaaliin kan bahee hojiirra oolaa jiru beektaa. Mali karaa waraanaatiin waa takka illee hin jiru. Inna haalli kaleessaaf arra ture waraanni Finfinnee akkasittiin oole karaa naannootiin bakka hundumaa bilbilee qubanan qaba. Shaashamannee illee bilbilee ture. Shaashamannee waraanni keenya hin qubatee jiru namnis akka quba qabu humna dafee qaqqabaa yookaan Faxinoo Daraashee federaal poolisii Faxinoo Daraashee Jijjigaa Shaashamannee qubatanii jiru. Keessa duwwaa sadii bakka jedhamu ammasis immoo ganda duwwaa 8 bakka jedhamu kan isaan qubatanii jiran akkasuma hoomaan waraanaa yookaan raayyaan ittisa biyyaallee achuma qubatee jira. Ijoolleen dhiyoo kana ammasis kan duraanii naannaa Jijjigaa irra turte masmara Jijjigaa Hararii irra turte achirraa kaatee kan amma dhuftee keellaa irratti ramadamte Shaashamannee jiru jararraas quban qaba waan deemaa jirus itti himaan ture rakkoo deemaa jiru edda galgalas namni takka du'ee ture naannaa Shaashamannee keessaa ganda duwwaa tokko keessatti namni rukutameera kan rukutee raayyaa ittisa biyyaati kan jedhu sana informationii argadheen ture. Suniin qulqulloomne maqaa isaatii fi nama eenyu akka ta'e qulqulleessaa jedheen ture. Sana waan booddee irra geenyu ta'a. Karaa kan biraatiin Dirree Dhawaa keessatti edda galgalaa jalqabee Dirree Dhawaa keessa akkuma beekamu waraanni federaalaa raayyaan ittisa biyyaa jira. Poolisiin Dirree Dhawaa sadan kun humna gaga'aa ta'uu dadhabeetu maal godhame seete humna Faxinoo Daraashee kan jedhamtu jirti kan midir baaburii irra hojjettu Dirree Dhawaa keessatti. Eegii midir baaburii seenanii takkaa Dirree Dhawaa magaalaa seenanii hin beekan. Magaalaa seenanii hin beekanii hojiin isaaniif hin iyyamu. Kaleessa garuu kaleessa galgalarraa ka'anii amma guyyaa har'aatti akka isaan seenan godhame maaliif humnatu hanqachaa jira beektaa. Kanaaf fincilli kun Oromiyaa keessaa bakka hundumaatti gaafa akkasittiin al tokkoon dho'ee bakka hundumaatti namni wal qabatee ka'u waraanni humna dhaba. Kan barbaadamuus kanaaf beektaa. Kan akka bakka hundumaatti namni wal duukaa dhaabatu barbaadamu waraanni humna dhaba. Akkasa kanaan dura oraaliidhaan guutanii akkatti ergan hin ta'u amma. Agartee wal fakkaataa waan ta'eef guyyaa wal fakkaataa naannaa Oromiyaa ol fakkaataa keessatti deema waan ta'eef jecha waraanni humni isaa hin hanqata. Kanaa jecha maal fayyadamu amma wanti isaan fayyadamuutti jiranii poolisoota naannoo kanuma magaalaa sana kan dhalataa biyya sanaa ta'an kunoo milishaa fa'aa warra jedhan kana kanatti makaniitu wal keessa baasanii yaasu beektaa. Waan akkasii fayyadamaa jiru amma kaleessa Dirree Dhawaa keessaa humni hin geenye midir baaburii irraatu humna fudhatanii akkasitti itti bobbaasaa turan. Magaala Oromiyaa bakka hundumaa keessaa yoo humni hanqate fuuldurattis waan akkasii fayyadamuuf deemu hin ta'u taanaan milishaa fa'aatti galchuuf deemu beektaa. Kana kan deemaa jiru sanas quban qabatiin jechuu barbaadeeni. Isa lammataa tole. Itti fufi keessumaa poolisoonni Oromiyaa kunii fi warri humni poolisii addaa Oromiyaa jedhaman kuni akkamiin qabsoo manni Oromoo gaggeessu kana faana dhaabbachuu qabu. Bakkee tokko tokkotti dhaabbachaa yeroo hiriira yeroo karaa cufanillee argaa jirra. Harka lafa jalaatinis yeroo uummata gargaaraa jiran gama adda addaatiin suuraa isaanii dhoksanii harka wal jala qaxxaamuranii iddoo tokko tokkotti mul'ataa jiru. Kun mee akkamiin jabaatee itti fufuu qaba? Yeroo darbees dubbannee jirra. Poolisoonni Oromiyaa keessa hojjetan liyyuu Oromiyaa special force yookaan humna poolisii addaa warra jedhaman kuni sabboontonni ijoolleen qeeroon hedduu yeroo high school turan yeroo mana barumsaa turan
akkuma qeerroo ammaa kan dhagaa darbachaa turan kan hiriira ba'aa turan ture sabboontonni hedduu akka isaan keessa jiran beekamaadha. Ijoolleen kun roorroo uummata Oromoo irra gahaa jiru, ajjeechaa uummata Oromoo irra gahaa jiru, meeshaa isaan akka jiruun uummatni Oromoo yeroo dhumaa jiru kana maaliif dhaabatanii ilaalu, maal gochuu qabu? Mee atillee caasaa akkanaa keessa turte akkamiin uummata Oromoo wajjin dhaabbachuu qabu? Inspector Samuel. Tole galatoomi dhugaa agartee ijoolleen akkuma duraanii miidiyaa irratti dubbachuu yaalee wajjin ijoolleen sabboontotaa waraana keessa jiru kun shakkii hin qabu namuu quba qaba argaas jira agartee waan anaafatti amma haasaa jirru namni bakka jiru hundumaatti quba qaba ijoolleen sabboontuun akka isaan uummata keenya wajjiniin jiran wal quunnamtii dhuunfaadhaanis haa ta'u karaa fedheen namuu numa beekaa jechuu barbaadeen haa ta'u malee waan amma deemaa jiru agartee guyyaa kaleessaas bakka bakkatti kan karaa dhagaa guuranii karaa wajjiniin cufaa turan jiru sunis waraanuma keenya waraanni poolisiis bakka bakkatti kan akkas godhan jiru akkuma kana waraanni sabboontoti akka isaan jiran hunda kan immoo deebisee uummata isaa nyaatu kan jiru jira. Warran quunname keessaa ijoollee gaafa quunnamu beektaa jarrillee siimanii turanii ergaa kanas miidiyaa irratti nama baay'ee hordofaa jira. Waraanni keenya haga gubbaarraa ka'ee godaatti baranii jiru. Ergii dubbachuun keenollee ergaa kanas naa dabarsi kan namni akkamittiin quba wal qabaachuu qaba. Calluma jenneetu maqaama Oromoo qofaan waan takka gaafa mari'annee wanti nuyi mari'anne sun nu jalaa gadi ba'aa jira. Dhaga'amaa jira alatti qajeelcha bira ga'aa jira. Maal gochuu akka qabnu kan naan jedhan jiru sanarratti an wantin ergaa waraanaaf qabu namuu akka wal beekumsaatti dirqama miti Oromoo ta'e baay'atee nama 5 10 20 ta'uun dirqama miti. Dura lamarraa sadiirraa ka'ee sirriitti akka wal beekutti akka walitti dhiyeenyaatti waan waliin gochuu qabu waliin haa godhu fuulduratti hin godhas. Naannoo kan biraa bakka jiranii hundatti namni bilbila walii qaba bilbilaan quba wal haa qabaatu. Warri humnooti nageenyaa kun jechuudha. Eeyyee. Garuu dursaati quba wal qabaadha. Oromoo ta'ee waan Oromoofasitti dubbate qofaaf akka hin nyaatamne agartee kaayyoon keenya wanti nuyi kaayyeeffanne nurkaa fashalaa waan ta'eef waanuma Oromoo ta'e duwwaadhaaf agartee kanaan duras kan dheeraa deemuu hin dandeenye kan karaan nutti gabaabbataa tures waan kanaaf waan ta'eef kanarraa of eeguu qabu dura 2-3 jalqaba akka walitti dhiyeenyaatiin eegii wal qoratanii eegii wal amanteerra ga'anii booddeedha kan isaan tarkaanfii taanuuf waan booddeerra gochuu qabaniif kan isaan of qopheessuu qaban nutis akka beennuun bakka bakkatti qajeelchotii akkamii akka isaan jiran eenyu akka quunnamuu qaban ergaas dabarsaa jirra. Nama sana wajjin namoota sana wajjin akka isaan wal quunnamanis gochaa jirra. Kun fuulduratti kan ta'u ta'a. Kun ergaan ijoollee waraanaa keessattuu amma beektaa waan Oromiyaa jiru kana humna addaa. Humni addaa kun baay'ee rakkisaa jira uummata Oromoo. Raayyaa ittisa biyyaarra waraana federaalaarra kanuma keenyatu uummata daraaraa jira beektaa amma yeroo ammaa. Baay'inaan kan gochaa jiru kan tarkaanfii fudhachaa jiru jara. Eengadda ergaa dabarsuuf yaaleen illee ture. Waraanni kun kan inni qindaa'e kan inni ijaarame mootummaatu federaalaatti ijaarrate malee kan naannoo miti. Kan naqee eebbisiise obbo Shimallis Abdiisaati. Eengadda kaaseen ture. Waraana naannoo miti. Kan afaan Oromoo dubbatan kan dhalootaan Oromoo hin taane wanta godhaa jedhan kan godhan. Tole agartee akkuma sila kaasuu yaalee yeroo ammaa kana waraanni addaa naannoo Oromiyaati kan naannaa hundumaa naannoo Oromiyaa keessatti ba'ee qarreedhaaf qeerroof qarreen nurkatti fixaa jiru uummata keenya fixaa jiru baay'inaan jara. Jarri agartee warra keessaan ergaa dhaga'uu danda'anii ergaa dabarsineefii jirra fudhatanii jiru. Akkuma sila jedhe karaa mootummaatiin akka barbaadaniiti kan sabaan Oromoo hin taane kan garuu naannoo Oromiyaa keessaa dhufan kan sirriitti afaan dubbatan jara kan dhufee karaa isaaniitiin kaayyoon mootummaan kun barbaadu kan galma ga'aafii jiru jechuudha. Kan uummati keenya dhumaa jiru. An ergaa waraana addaa Oromiyaa kanaafis kan hin dabarsu durumaa ka'ee sirna duriirraa ka'ee kan namni rasaasaan ajjeefamu
waliigala Itoophiyaa keessatti naannoo Oromiyaa qofa. Kana kan hin jiru waggaa baay'eedhaaf keessa ture sirriitti hin beeka. Bakka barbaachisaa ta'ettis dura dhaabbachaan ture, dura dhaabbachaas turre. Anas kan na fakkaatanis keessa jiru jechuudha. Kana gaafan jedhu rakkoon kanaan dura hin jiru jechuu barbaadee miti. Hagan hojjette yoo nam ofii keessanii hojjechuu dhabaattan wantuni kanaan dura dhuunfaadhaan dubbannu jira. Maaliif yeroo hundumaa naannoo Oromiyaa keessa qofaa barataan ajjeefamaa kan jedhu kanaan dura hin mari'anna turre. Maaliif jennee jechuudha. Akkuma kana ammas yoo sabummaan isinitti dhagahame naannoo Oromiyaa keessa qofa leenjitee gadi baatee ijoollee waggaa 10, ijoollee waggaa 7, ijoollee waggaa 11 kunoo kanarra Harargee keessatti ajjeefaman lubbuun darban harkuma akkamiitu meeshaa si qabee nama akkasii si ajjeesisa. Kanaa jecha ergaa keenya fudhaa uummata duukaa dhaabadhaa. Waraanni uummata duukaa jira. Akkuma sabboontoti uummata duukaa jiran waraana keessan hin fixinaa. Warri kaan immoo warri kana didanii waan mootummaan kun barbaadu bakkaan geenyaaf jedhanii ijoollee keenya kichuu babbareedduu xixiqqoo nurkatti fixaa jiran kana gaafa isaan meeshaa kaafatanii rukutanii hin agartu eenyu akka rukuchaa jirus quba qabdu. Kanaafuu sanarratti wanti ta'uu qabu ofii keessanillee yoo waan takka gochuu dhabaattan nama sana naannaa isaa dhaloota isaa biyya isaa bakka maatiin isaa jiru maqaa isaa guutuudhaa wajjin yoo danda'ame suuraan isaas walitti qabamee miidiyaatti kennamu. Miidiyaatti kennamuu qaba. Nuu biras nu dhufuu qaba. Kun seenaadhaaf ta'a beektaa. Amma kaleessa naannoo kan biraa keessaa dhufee Oromiyaa keessatti afaan Oromoo baratee kan amma gadi ba'ee uummata fixaa jiru bakka dhaloota isaati eessa akka ta'e maatii kamirraa akka inni dhufe hin qulqulleessina. Kana waraannis hin qulqulleessa. Qeerroof qarreen hin qulqulleessu kana. Agartee al takka duwwaan information isaa guutuu argannaan karaa kanaan akka hordofamu goona sadarkaa sanarra gahuudhaan dura borjoo waan tokko ta'e akkuma kanaan dura jedhe biyya keetti deebita. Godinarraa dhufte naannaarraa dhuftetti deebita boru. Maatiin qaba jettee achi dhatta. Agartee warra tarra ijoollee jala ajjeesaa jirtus warruma akka kee maatii qabanidha. Yoo Oromoo taate Oromoo bira dhaabbadhu. Yoo isa Oromoon ta'inii fi isa Oromoo irraan dhalanne Oromoo fakkaatee uummata keenya fixaa jiru ijoolleen keenya sabboontoti yoo waa gochuu dadhabdan irran deebi'a akkan sila jedhe fuula direessi. Poolisootuma mataa isaanii jechuudha. Eeyyee poolisooti. Poolisooti karaa keessaatiin adireessii jiru maqaasa waan hundumaa nuuf kennan miidiyaatti kennan sun seenaadhaaf taa'uu qaba. Bor tokkoon isaa irraa wal gaafanna beektaa. Akka kanatti wanti hafu hin jiru. Mootummaan dargiin kuma jedhee namni yaada hin jiru. Mootummaan darbee sinna darbe waggaa 27 keessa turre ofii kiyyaan keessa ture bakkaa socho'a jedhee namni yaada hin jiru. Inni kunis akkuma kana. Inni kun immoo seenaa akka sanaa hin qabu. Lubbuu dheerina akka duraanii hin qabu kun. Dhiyoodha. Kanaa jecha harka keessan dhiigaan hin balleessina. Uummata keessan hin galaafatina. Uummata bira dhaabbadha. Waan dandeessaniin gargaara. Yoollee ifatti ba'uu dhabaattani. Bakka isaan itti hidhaman. Gargaaruu yaala. Informationii kan isaan isinitti kennan maatii quunnamaa. Karaa akkas gochaa turan hidhamtooti gaafa hidhaman. Gaafa jeequmsi ka'e kaambii keessatti mana barumsaa keessatti walitti qabaman. Yoollee hidhaa sana keessaa baasuu dadhabne namoota rakkatan namoota miidhaman. Informationii jararkaa fuuchaa dhoksaadhaan maatiitti geessaa maatiirraa waan barbaachisuun gargaaraa ture. Kana gochuun hin danda'ama. Kana wanti godhamuu qabu. Isa lammataa kan waraanaa kana. Isa lammataa ergaan qeerroodhaaf qaba abdii yoo danda'ama ta'e. Ayyee tufufi. Isa lammataa irratti wanti ergaa nama qeerroodhaaf dabarsuu barbaadu karaa keessaatiin illee feesbuukii kiriit godhanii warri naquu namanis jiru. Bakka bakkatti ergaa dhuunfaadhaan guruppii keessa seenee godinaa ergaa kennuuf yaaleen ture. Kun eegi miidiyaarra ba'uun ollee wanti isin hubachuu qabdani. Wal hin buusinaa. Akkuma nama dubbachaa ture akkan dheengadda isinitti hime bakka fiiddan hundumaatti adda facaatanii hin fiigina. Gaafa isin humna buutan, gaafa isin walirkaa hanqattan, ari'anii qabuudhaafis, rasaasaan rukutamuudhaafis yoo malli rasaasaan rukutamte booyii keessatti kufta, gartee caakka keessatti kufta kophaa taanaan, kara caakkaatti baqattee kophaa keessatti taanaan. Kana jecha qeerroof qarreen akka walirraa hin fagaanne yoo baqates yoo fiiges wal duukaa waan gochuu qabu hundumaa wal duukaa keessattuu akkan yaada karaa keessaatiin isinii kenne
lama shaniin wal ijaaru nama shan keessatti lama naannoo nama shanii sana keessatti namni lama qajeelcha ta'ee kanatti keessaa ordofu ta'uu qaba. Nama shan caalaa hin ijaarinaa. Kana gaafan jedhu bakka takkatti baay'atinaa jechuu koo osoo hin taane bakkuma jirtan sana hundumaa keessaa nama shaniin adda baasaati eenyuun akka ordofuu qabu. Kanaan wal ordofuu qaba. Meeshaan dhukaa'eedhaaf hin baqatinaa. Meeshaan waan dhaga'ameef waan rasaasii dhukaa'eef bakka bakkatti hin harca'inaa. Sun baay'ee rakkisaadha. Baay'ee humna nama keenyaa ijoolleen akka nurkatti baddu akka ijoollee lubbuun dabartu godha waan ta'eef kanarraa qeerroon of eeguu qaba. Ergaan kanaan duras dabarseedha. Wal duukaa ta'a, wal hordofaa. Ammasiis immoo bakka bakkatti namni isin hin beekne agartee namni isin hin beekne namni isin keessa dhaabatee dhagaa darbatu hin amaninaa. Oromiffaa waan dubbateef qofa miti. Yeroo ammaa kana ijoollee bakka bakka godina jiranii quunnamuu yaaleen ture waraanarra kan rakkisaa jiru basaasa. Basaasatu rakkisaa jira. Kan informationii qaba beektaa. Basaasi maal godhaa? Waan qeerroon baruu qabu bakka hiriirri godhame bakka dhagaan darbatamu yookaan karaa cufamu keessa isin keessa dhufee seenee isin bira dhaabatee yoo waraanni fuuldura fakkeenyaaf bakka takkatti waraanni bakka fuuldura dhaabatu gaafa qeerroon asii ol dhagaatti darbatu yookaan qeerroon karaa gamana waraanni karaa gamaa bakka dhaabatu jira. Yeroo sana namni isin keessa jiru maal godha? Nama rukutamuu qabu dhaqee bira dhaabbata. Bira dhaabatee ati miira keessa seenteetu yookaan dhaadannoo dhageessista yookaan waa goota. Inni harka kaasee si booddeedhaa informationii si kennaa jira akkasi ta'e. Si keessa deemee nama sochoosu akkasittiin hubatu si bira dhaabateetu wayyaa tuffattu nama akkamii akkati taate si bira dhaabateetu eegii himee booddee milkitaan eegii himee booddee si biraa socho'a. Yeroo sana kan yeroo baay'ee rasaasii dhuka'ee nama isin keessaa lafa buusu. Kanaafuu nama isin hin beekne nama isin bira dhaabatee dhagaa darbatu waan fedhe haa hojjetu. Of biratti ilaala. Waraana isa si fuuldura jirurra nama isin beekne nama si bira jiru sana sirriitti xiyyeeffannaa itti godhaati kana of biratti ordofaa. Kana sirriitti ordofaa. Kana wanti jechuu barbaadu qeerroodhaaf garte. Haa ta'u inspektar galatoome gaafiin kuni keessumaa amma kan dhumarratti dubbattee gaafii kiyya yeroo darbes kaafnee haasofnee ture keessumaa yeroo hiriirri gaggeeffamu guutuu Oromiyaa keessatti kana duras yeroo ati poolisii federaalaa akkasumas tika turtee mormiin keessumaa barattoonni haayiskuulii fi yuunivarsiitii keessatti hiriira gaggeeffamaa ture magaalota adda addaa keessatti hiriira ture. Hiriira gaggeeffamu keessatti yeroo sanas akkuma kana ajjeecha ture barattoota irratti dhukaasu ture. Magaalaa keessatti hiriira gaggeeffamu irratti nama hedduutu du'aa ture ammas sanumatu gaggeeffama inni amma keessumaa kaleessaa guyyaa tokko keessatti nama 45 ol ture naannoo Arsii fi Harargee keessatti jechuudha. Kanaaf yeroo hiriirri gaggeeffamu yeroo qeerroon hiriira gaggeessu of eeggannoo akkamii godhu waan amma dubbattee jira. Bal'inaan keessumaa tooftanitti poolisoonni hiriira sana bittinneessan kan leenjiidhaanis haa ta'u qajeelfamni gubbaarraa kennamu qajeelfama akkamiiti yeroo namatti dhukaasan keessumaa qeerroo ija mataa qeerroo fa'aaratan yeroo ajjeefan kan maal of eeggannoo akkamii gochuu qabu keessumaa basaastonni siin jiru mootummaan basaastota hedduu guutuu Oromiyaa keessatti ramadee keessumaa immoo warra amma Abiyyi leenjifatee akka dhuunfaatti leenjifate kana gara giddugaleessa kana keessatti facaasanii magaalli guutuun uffata siivilii uffatanii uffata noormaal namni kamuu uffatanii akka magaala keessa faca'anii jiranidha kan dubbatamaa jiru. Jara kanallee akkamiin shakkuun danda'ama akkamiin qeerroon ofirraa ittisuu danda'a tarkaanfii akkamiillee jara kanarratti fudhachuun barbaachisaadha akkamiin jara kanarraallee of eeguu qaba qeerroonni inspektor. Tole galatoomi yaada gaariidha agartee maal seete akkuma jechuu yaale waraana isa hidhatee fuuldura jiru basaasa isa keessaatu of eeguu qaba qeerroon. Maaliif yoo jette amma yeroo ammaa kana basaasi humnaa ol baay'atee jira humnaa ol ijoolleema Oromooti kana namuu beekuu qaba ifuman nama uummatatti hima beektaa ijoolleema Oromooti wanti xiqqoodhaan gowwoomfamanii akkuma duraan jedhe manni itti kenname kondominiyeemii argatanii isa kaan maallaqii agartee humnaa ol itti kenname
namni agartee yoo maallaqa gaarii argatee yoo nyaatee quufe uummata isaa irraanfata yoo ta'e kun waan biraadha agartee. Kun uumama miti jechuudha. Kun uumaa miti nama miti jechuudha agartee. Namni maallaqaan yookaan yoo garaan quufee yoo sammuun wannoo ta'e uummata isaa dagate kan irratti yaadaan kennu hin qabu. Baay'inaan garuu kanaan gowwoomfamaa jiru. Ijoollee basaasaa qeerroo keessa facaasaniitu kan qeerroo fakkaatan. Ammasiis immoo warri kanaan dura qeerroo keessa turan. Fincila diddaa gabrummaa waggaa 2 darbe keessa kan turan. Kan amma gowwoomfamanii mootummaan ofitti deebisee bakka bakkatti informationii qabna. Maallaqa kenneefi kaan kunoo dirree dhawaa fa'aa keessa Harar fa'aa keessa baajaajii fa'aa bitanii fi waan takka godhanii akka isaan deebi'anii qeerroo basaasan gochaa jiru. Kana sirriitti informationii qabna. Ergaas itti ergaa jirra akka isaan kanarraa of qusatan. Maallaqa maa fudhatanii miti baga fudhatan. Baajaajii bitameef baga bitameef itti fayyadaman. Qarshii uummata Oromooti. Kondominiyeem fudhatan baga fudhatan. Agarte maallaqa uummataati waan ta'eef garuu maallaqa sanaa jedhanii uummata isaanii dabarsanii akka isaan hin kennine. Uummata isaanii baajaajiidha jedhanii qarshii amma kiisii keessa kaawwatanii jedhanii uummata isaanii dabarsanii kennuu hin qabani. Dhiiga olmaan Oromoo maallaqaan jijjiirrachuu hin qabani. Waan nyaatan nyaatanii waan argatan argatanii callisuun hin danda'ama. Akkaan sila jedhe fuulduraan illee ta'uu dhabaatu karaa keessaatiin namni wal gargaaruu hin danda'a. Qabatamaadhaan ofii beenna waan ta'eef hojjechaa turre waan ta'eef waan qabatamaan haasaa jira waan ta'eef tokko anuma isaas taa'ee haasaa jirutu kana godhe waan ta'eef namni hundumtuu qabeenya mataasaa maallaqaanis ta'e waan fedhe argatee garuu uummata isaa dabarsee kennuu hin qabu. Kuni warra basaasa keessa jiraniif. Qeerroon akkan sila jedhe wantin 2-5 wal gurmeessuu qaba kan hin jedheef maaliifi namni nama 2 nama 3 wal beeka taanaan agarte nama 2-3 nama 5 wal beeka taanaan kontrool wal gochuu hin danda'a. Ballateen deemuu jechuudha. Kana jechuun hiriira bakka takkaa magaalaa takka keessatti namni dhibbi yoo jiraate namni akkatti walitti siqu nama 5 jaaduu murteessee wal duukaa dhaabbata yoo ta'e namni akkasitti wal hordofa yoo ta'e rakkoon deemu hundumtuu hin salphata. Lammaffaa nama dhufee walakkaa isaanii seene. Nama qeerroo magaalaa sanaa hin ta'in, nama jara duukaa hin qindaa'in, nama jara duukaa qophii hin godhin, haaraama dhufeetti seene karaa kanaan argachuu hin danda'u. Namni sun jara keessa dhaabateeti. Dhagaa darbannaayyuu jara caalaa darbata. Kanaan qeerroon kanaan agartee gowwomuu hin qabu. Akkatti karaa cufan ofii isaatii dhagaa dugda citee dhagaa guddaa baatee gadi gangalchuu danda'a. Hin amaninaa kan. Hin beettan taanaan hin beettan. Oromoo miti maa waan fedhe hin ta'in. Isinitti himan kana. Oromoo miti maa waan fedhe hin ta'in. Oromiif akka fedhetti maaliif hin dubbatin. Isin hin beettan taanaan isin duuka akka inni karaa cufu hin iyyamina. Bakka dhufee dhaqee hacufu. Bakka dhufee dhaqee achitti hacufu. Isin keessa fakkaatee dhagaa isin duukaa guuraa maqaa keessan waan isin haasoftan hundumaa isin keessaa guuree dhaqee gabaasa. Sagantaa isin boritti qabattan, sagantaa isin iftaanitti qabattan, isin keessa deemee isin keessa basaasee dhaqee gabaasa. Dafqa isin caalaa dafqa hin amaninaa. Mindillaa isin caalaa lafaa fuudhee baata hin amaninaa. Isa kana kan Oromoo nyaachisaa dhufe kan ammas nyaachisaa jiru. Agarte. Kana jecha qeerroon kanarraa of eeguu qaba. Kana sirriitti wal hordofuu qaba. Ammasiis irra deebiin itti hima. Amma wal beekanii wal gurmeessan dhiyootti wal gurmeessan. Dhiyootti namni akka wal beekuun. Akka wal beekuun akka walitti dhiyeenyaatiin kan kanaan achi hin nyaatama. Lammaffaa namni rukutamus akkuma sila jedhe nama bira dhaabatee jirutu nama kan biraadha kan bira dhaabatee himu beektaa. Jeequmsa sana keessa seeneetu wajjiniin utaalee wajjiniin dhaadannoo dhageessisee namoota keessaa ciccimoo ta'an nama wannoo sana liid gochuu danda'an liidarii achi keessa jiran eegii addaan baafatee booddee bira dhaabatee eegii informationii waraanatti kennee booddeedha. Waraana wajjin koodii walii qabu harka baasee waa jechuu danda'a karaa barbaadeen hojjechuu danda'a sana qeerroon beekuu hin danda'u. Suni waan ofiisaatii waan leenjii waan ta'eef sana kan hubachuu danda'u namicha kana godhuufi waraana achi jiru qofa kan kana beekuu danda'u. Garuu qeerroon kan inni beekuu danda'u nama haaraa isa bira dhaabbatee dhagaa darbatu. Namni sun nama isa si nyaachisuudha. Al takka rasaasii dhuka'ee nama baay'ee keessaa nama murtaa'e bakka inni itti rukutu jira.
Tokko tokko akkuma dheengadda jedhe waraana sodaattutu jira. Callumatti kan dhiiga uummata Oromoo ijoollee Oromoo dhangalaasuu barbaaddu jara kan cal jedhee meeshaa baasee ijoollee waggaa 7 waggaa 8 ajjeesu. Akkuma kana immoo warra keessaa liider godhan yoo agartanii jiraattan rasaasii bakka darbee mataafa bakka dha'ee mataa harkaa bittinsu jira beektaa. Sana alaamanii dha'u. Warra alaamee dhukaasuudha. Alaamanii dhukaasaniitu nama sana keessa basaasa keessa dhaabateetu oppii gochaa jira waan ta'eef oppii jechuun keessa dhaabatee himaa jira waan ta'eef sanaani kan isaan keessaa dabarsanii isnaayiperiidhaan maaliin mataa irratti diigaa jiran. Kana qeerroon kanarraa of qusachuu qaba. Kana ilaaluu qaba. Nama haaraa ofitti jooyin hin godhinaa. Eessaa kan dhufe sirriitti hubadhaa bakka dhufetti dhaqee haa godhu. Bakka dhufe dhaqee bilisa baasu naannoo dhuferraa yoo barbaade yoo hin qabsaa ta'e. Malee akkasittiin nyaatamuun isinirra hin jiru kan hin jedhuufan qabaa. Isa lammataa agartee falmii amma qeerroof qarreen gochaa jiru kanatti bakka bakkatti naaf hin galle maaliif akka abbootiin amantaallee callisan maaliif akka namooti gurguddaan illee callisan naagalaa hin jiru. Agartee Oromoon yeroo hundumaa gadi ba'ee nama 40 wareegee guyyaa 2 ol seenee mana ciisee baatii 2 booddee immoo gadi ba'ee nama 20tti wareegee manatti galee kun yeroo hundumaa ta'uu hin qabu. Hireen Oromoo yeroo hundumaa kana ta'uu hin qabu. Agartee dheengadda waan ta'e uummata kibbaarraa agartee jararraa hubachuun hin danda'ama waan isaan godhan. Akka isaan itti wal duukaa dhaabatan guyyaa 3 gidduutti miidiyaa keenya fayyadamanii qabsoon kanaan dura waggaa 2 dura goone fayyadamanii hunduma isaa nurraa fudhatanii hojiirra oolchaniitu bultii 3 gidduutti namni wareegame namoota isaanii guutummaa guutuutti mana hidhaatii baafatan. Agartee an keenya dhiigi dhangala'aa jiru akka namaatti illee lakkaa'amaa hin jiru. Mana keessaa ijoolleen dhumaa jirtu kana kan hin jedhamnedha. Agartee yeroo hundumaa namni 20 namni 30 du'ee namni 40 du'een barameera amma kun beektaa Oromiyaa keessatti barameera. Kanaa jechi namni illee wayitti lakkaa'an jiru. Kun haga yoomiiti ta'a? Maatiin rakkoo qeerroo raga'aa jiru. Rakkoo qarree raga'aa jiru. Maatiinis quba qaba. Bakka dhaabachuu qabutti maatiin duukaa haa dhaabatu. Qabsoon amma jaarsaaf jaartii hin jedhu. Abbaa amantii hin jedhu. Qeesiif sheekii hin jedhu. Abbaa gadaa hin jedhu. Hundumtuu ka'ee wal duukaa dhaabatee dhaaba siyaasaatiin ala dhaaba siyaasaa miti amma dubbiin. Duraan kaaseeraan. Dubbiin waa'ee dhaaba siyaasaa miti. Rasaasii amma rukutaa jiru. Ijoolleen qeerroon dhumaa jirtu kun kaafaa deeggarti jedhamee rasaasii sammuu keessan baane. Yookaan adda bilisummaa Oromoo deeggarti jedhamee miti. Oromoodha jedhameeti. Kana namuu hubatu. An waan hin deeggaru anatu beeka. Sun booddee eegii biyyiin nagaa ta'e booddee eegii biyyan keenya taate booddee lafan deeggaruun seenuu nan danda'a namni na dhowwu hin jiru. Amma garuu dubbiin dubbii Oromummaati. Dubbiin dubbii biyyummaati. Dubbiin dubbii biyya Oromiyaati. Kana amma taargeetti godhamee uummata keenya dhumaa jiru. Kanaa jecha maatiin gadi ba'ee warri qeerroo gamanaa qeerroo gamasii waan akkas akkasii hima Oromummaadha. Hayyoota keenya kaafaa'oo keessa duwwaadhaaf miti. Aabaa'oo keessa duwwaadhaaf miti. Amantii keessaa tun hafin kun warra mana hidhaa jiru. Qabsoo amma eegale kanaan qeerroon cicceetti itti ciccee uummata mana hidhaa keessa jiru kana hidhaa dhaafatee qabsoo isa ittaanutti haga Oromiyaan bilisa baatutti itti fufuu qaba. Calluma jedhamee lubbuun namaa wareegamaa guyyaa 2-3 wareegamaa ol seenee qilleensa galchaa yeroo sana agartee waraannis boqonnaa argata mootummaanis humna argata guyyaa booddee immoo ji'a 2 booddee sitti qophaa'a. Ati ji'a 2 ji'a 3 gadi ba'aa uummata ijoollee agartee nama 30 nama 40 wareegsisaa wareegamaa deebi'amanii manatti galamuun haa hafu. Uummati ka'ee duukaa haa dhaabatu. Nammuu waan danda'u hundumaatiin. Ekspiriyaansii kaleessa darbee fincila diddaa garbummaa keessa waan ture jaartoliin namooti gurguddaan ayyooleen akka isaan itti qeerroo duukaa dhaabatanii injifannoo kana fidanii nammuu beeka. Kun qeerrootti ni himamu. Ammas akka sana ta'uu qaba. Kanaan achi tuffii guddaa tuffii isaan nuuf ka'an kana tuffii isaan uummata keenya irraa qaban itti agarsiisuu qabna. Sirriitti itti agarsiisuu qabna. Kana kan goonu uummata keenya mana hidhaa keessa jiran eegii hiikkanne Oromoon eenyu akka ta'e itti agarsiisuu dandeenya. Baruus hin danda'u.
Kanaafuu ergaa kana dabarsuu barbaada. Kana fakkaata Abdi. Ayyee, Inspektar Saamu'eel Ermiyaas miseensa poolisii duraanii akkasumas tikaa mootummaa Itoophiyaa kan turte maqaa daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetworkiitiin ibsa bal'aa keessumaa gorsa qeerroodhaaf kenniteef maqaa daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetworkiitiin guddifnee si galateeffannaa ulfaadhu Saamu'eel. Ayyee galatooma waraabula. Ayyee inni gaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii miseensa poolisii duraanii akkasumas tika mootummaa Inspektar Saamu'eel Ermiyaas waliin taasifne asumarratti kan goolabnu ta'a yeroo biraa ammas Saamu'eel wajjin kan deebinee mari'annu ta'a. Egaan har'a Saamu'eel wajjin turtii kan taasise Antasfaayee Aminatii akkasumas ogeessi kaameeraa fi teeknikaa Mahadii Juneedii aliin waliin ture kabajamtoota daawwattoota keenyaa yeroo gaarii qabaadha. Beekin obsee beekii obsii anis baay'een ta'e ganna darbeef mananii ijaaranii walii gallee roobni roobee sanyii nuufa margu wal muufannuus firri nuufa argu. Beekin obsee beekii obsii anis baay'een ta'e ganna darbeef mananii ijaaranii walii gallee roobni roobee sanyii nuufa margu wal muufannuus firri nuufa argu. Kaleessa boosee erga galtee har'as kunoo gadi hin cibne qarriffaa ishee nutti qalte. Ooyyee warri kaleessa boosee erga galtee har'as kunoo nutti malte qarriffaa ishee nutti qalte. Har'as kunoo nutti malte qarriffaa ishee nutti qalte. Har'as kunoo nutti malte qarriffaa ishee nutti qalte. Har'as kunoo nutti kaate qarriffaa ishee nutti qalte. Wananiif garaa taana masina karaa hunduma galmada fee godhadhu heeruma meekoo walutumneetu tabba baana komooko jiraannus bannuus kana hawwiinko masina karaa hunduma galmada fee godhadhu heeruma dhiiga gabbarreetu biyya jaarree komooko harka kee jirti borus abdiinko masina karaa hunduma galmada fee godhadhu heeruma. Yaaddoon qabaa dubbii kalee nutti hin deebisina sirna badaa nutti hin leellisina hundaa dursaa oromummaa yoomiyyuu hin haallu inni dhumnaan teenye waan hin laallu. Yaaddoon qabaa dubbii kalee nutti hin deebisina sirna badaas nutti hin leellisina hundaa dursaa oromummaa yoomiyyuu hin haallu inni dhumnaan teenye waan hin laallu. Jimma wama wami kero tuka kanisa isa shawabi hararge isa arsi wama wami kero tuka kanisa wami kero tuka kanisa isa raya bisa wallo kan kamise wama wami kero tuka kanisa warra kuji warra bale warra soto wama wami kero tuka kanisa wami kero tuka kanisa isa ilu kan karayu matakali wama wami kero tuka kanisa kapurana kambarentu kan pimpine wama wami kero tuka kanisa wami kero tuka kanisa wami mangudonga disabiya wami adolin ulfina biya wami daimman bora bibiya wami samiko tuka kanisa wami biyo fi mal tu gatisa